Eeshaati Yesuus maal jetteetti amanta? Yesus waaqa si namasi. Waaqa guutuu nama guutuudha. Kanaafuu Yesuus erga waaqa guutuu ta'e isumaatu nama uumami. Eeyyee isumatu nama uume. Sillee isuma si uume. Isumaatu nama ajjeesaas. Isumatu nama ajjeesaas eeyyee lubbuu sii kennee fudhatas si jiraachisa waan barbaachisi godha. Eeshi kan Maryamiif lubbuu kanneen eenyu? Lubbuu maal? Kashii uume moo? Ee Isuma nama uumutu uume kashiin namaa miree maali? Wanti addaa maaliin kun gaafii miti. eenyuun jee Yesuus uumami? Nama kan uume isa siin jedhee ishiin nama keessaa tokko gaafiin barbaachisu bari. Yesuus uumami jee. Sitti mee bari nama hundaa isa uumee gasiin jedhe ishiin nama keessaa tokko adda baastee gaafachuu hin barbaachisu gaafii miti kun. Yoo waan biraatiif deemte ta'e hin beeku. Waan biraa kan uume eenyu guyyee jennee isin gaafatanii Yesuus jettan. Maryamin kan uume eenyu guyyee isin hin jenn isuma nama uumettanii Yesuus hin jettanii afaanii baafattanii. Yesuus immoo Yesuus miti. Kuni faadha waan gaafii hin barbaachisne bara callistee kaayyoo ati deemtu. Yesuus immoo Yesuus miti. Kaayyoo ati deemtuuf naagaluu dide malee nama hunda kan uume isaa gasiin jenne Maariyaamiin namoota keessaa nama tokkodha isheen. Kanaaf addatti gaafachuun barbaachisu. Kaneen siin jee ati nama biraa eenyutu uume siin jennaan Yesuus jettee afaan guuttattee Maryam eenyutu uume gijee siin isheenis nama eekaa hin uume kaa'ee akkatiin beemaluun barbaachisudha. Waan ta'eef maaf kaayisii ajjeese hoo? Kashii ajjeese sisuma. Yesuusuma. Maryam haadha isaatiimi. Haadha isaati. Maaliif lubbuu kanneen irraa fudhate? Lubbuu nama hunda uume siin jedhe bar nama hundi kun maadu aree addaan faahi waa maadu hin jetti maan gaafanne maagashii kun maa sitti ulfa. Ati haadha teetirra waan jaalattu ni qabda. Of biratti fudhatte bara amma ishiin jiraachatee jirti. Dachee kanarraa foon hin deemne isa bira jirti. Ati haadha teetirra waan jaalattu ni qabda. Hin qabu. Haadhatee ammaan tana yoonii fi lubbuu keessaa ba'uu deemaa lubbuu ta'e kannii fi siin jambaafteen kannituufi. Kennee fi maarreen ifannoo irratti kennee fi baree fannifamee shiidhaadhee argine. Inni lubbuma kannee fi isii uume sammaa keessaa fudhataa siin jee haadha isaatiimi. Hin fudhanne baree ofitti fudhate malee bakka ofii jirutti jiraachaa jirti bare ishiin. Foon maal godha foon tortora foon tortora. Ergan fudhatini hin duuneeree Maryam. Lubbuu ishii jiraachaa jiraas hin jedha bara nama foon ishii foon maal godha tortora biyyee irraa hojjetamee biyyeetti deebi'a foon. Lubbuu ishii isa bira jiraachaa jirti nagaan. Akkasiin jechuun jiru gaafa isiin foonii fi lubbuu wal keessa jirtu san isiin lubbuu fi foon gargar baasee ajjeese moo hin ajjeefne inni. Hin ajjeesne lubbuu ishee gara ofiitti fudhatee isheen jiraachaa jirti nagaadhaan. Hojjaa lubbuu fi foon ka gargar baasee eenyuun siin jee ka ajjeese. Rabbii siin jedhe bar kun gaafiin qabu bar gaafiin taane maa gaafatta. Kanaafuu inni akkamitti inni haadha isaarraa lubbuu kannee fi haadha isaarraa fudhatee foon isiitii fi isiirraa gargar baase. Kennee irraan fudhanne lubbuu ishii gara ofiitti fudhatee isa bira jirtii siin jedhe bare. Gara jireenya bara isa bira jireenya bara baraatti. Eeshi lubbuun isii isa bira jirtii kan jiru ragaafiti. Akka deemte hin beektuuti asii akka deemte. Ani deemuu fi taa'uu sin gaafanne lubbuun isiidha isa bira jirtii kan jiru ragaafiti. Eega deemte bara isa bira jirtiidha bara. Fidii siin jee barragaa isa bira jiraachuu ragaa fidii siin jee lubbuun isii san isa bira jiraachuu. Ishee miti haatiyyuu gaafa duute isuma bira deemta ishee murtee argatta. Anta xiyyaa sin dhibiniiti. Ta'isii lubbuun isiidha isa bira jiraachuu ragaa fidii siin jee. Kun ko directii ragaan barbaachisu kun waan ifaa waan ta'eef yooma ragaa tokkollee sin barbaachisu kun. Akkamitti isa bira jirti jettee murteessitare. Namni du'e tokko kan deemu gara rabbiiti. Rabbii bira deemachaadha achitti murtee kan argatu. Kanaaf inni amma isa jira. Rabbi moo? Yesuus. Rabbi jedhi maaliif sitti ulfaati jechuun. Yesuus isa jira siin jee macaafa keetirratti Yesuus jaama Yesuus jedhiituma yaami Yesuus isa jira.
Rabbi bakka hundatti argama. Amma ana bukkee isin jira, si bukkee isin jira. No eege iddoo hundumattuu argama qilleensa. Amma eessa jira siin jee mirga waaqayyoo jira akka macaafaatti. Akka macaafaatti mirga waaqayyo jira. Maryamoo isa jirti. Isheen illee achuma jirti gannati keessa. Si galee? Kuni gaafiin jedhamu warri dhaggeeffachaa jirtan hundumtuyyuu gaafiin inni gaafachaatti jiru gaafii jallataadha malee gaafii waan falmii barbaachisu iyyuu miti kun ifaadha. Kanaaf warroonni dhagaatti jirtan inni badee lachiifuu Yesuus Kiristoos gooftaadha jiraataadha waaqa dachiin kunii fi ardiin kunillee isumaan ta'echaadha. Isinillee kan isin haadha ofii ajjeese nu maal godha nu maal nu taaree gorba. Hin ajjeesne ishii lubbuu ishee. Haadha ofii ajjeese nu maal nu godha. Lubbuu ishee of biratti fudhate malee hin ajjeesne. Amma ajjeese lubbuu isa keessaa fudhate hin jenne. Maa of biratti amma fudhate lubbuu isa keessaa fudhate nun hin jenne. Of biratti fudhate maarree maasiin jechaadha waan biraa hedduu jireenya barbaada. Maarree lubbuu namni tokko du'e kan jedhamu lubbuu fi foon isaa yoo gargar ba'eemi. Neeti gaafa lubbuun du'e namni du'e kan jedhamu malee foon du'uun foon jalqabaa biyyee irraa uumame biyyeetti deebi'an lubbuudha malee waan nan. Fooniif lubbuun gargar ba'uuni fooniif lubbuun gargar ba'uun du'uudha muduu miti. Boqachuudha. Namni du'e kan jedhamu lubbuu isaa yoo du'eedha akka kiristaanaatti. Du'u miti. Namni tokko du'e kan jedhamu akka kiristaanaatti lubbuu isaa kan du'e yoo ta'u. Okay. Yoo lubbuu fi bareedaadha. Amma akka amantii kiristaanaatitti lubbuu fi foon yoo gargar ba'e nama saniin du'e hin jedhamumi. Boqate jedhama bakka. Yesuus Kiristoos maal ta'e jennaani ka Yesuus Kiristoos guyyaa sadii Yesuus Kiristoos lubbuu fi foon isaa gargar gaafa ba'e du'e jettaniin moo boqate jettaniin? Boqates deessaanumaan lubbuun isaa foon keessaa baate jechuun yaa saanumaan ni rakkina hin qabu akkasitti soo hiikkatu. Lubbuu fi foon Yesuus Kiristoos gaafa gargar ba'e sani Yesuus Kiristoos ni du'e moo ni boqate? Du'e hojjettees boqate soo jettees kun gaafiin qabu siin jedha bara akkasitti wanti ulfaatoo kan jiru achitti rakkinni uumu jiru. Kijibdu wallahi afuuftu. Amma maaliif gargar jettee tam? Annahuma akkana kijibu jibba wallahi. Amma gargar jettee natti himne amma akka garagara ta'e rooyititti. Nama ajaa'ibaa wallahi. Boqatee fi du'ee garagara baasee naa hime ammaan tan sa'a kanatti. Ammuma waa gara Yesuus itti dhufee jennaaniin tokko jedha. Ayyeeshi Yesuus tuyyuu foonii fi lubbuu Maryam gargar baase. Eeyyee. Kanaafuun ajjeesee miire lubbuu fi foon gargar baasuun du'uudha waan ta'eef lubbuu fi foon Maryam gargar baasee ajjeese mun ajjeeme. Obboleessi olaa wanti keessii galuu qabu jechaadha jalqabuma irraa kaasee gaafii kana yaadatti nama burjaajessuuf gaafachaa jirta malee. Ajjeese mun ajjeefne siin jedhe ajjeese moo hin ajjeesne. Lubbuu fi foon Maryam gargar baasee ajjeese mun ajjeefne. Na dhaggeeffattaa yeroo tokko akkan deebisuuf gaafii ati gaafatte. Eeshi ajjeese moo hin ajjeefne gaafii salphaa. Na dhaggeeffadhu sin jedha akkamitti si deebisaa asi dubbatamoo ka deebisi gabeeyte yookaan imaa na gaafatte. Si dhaggeeffataadha bar kanaa ol attami si dhaggeeffadhaadha si gaafadhee kee si dhaggeeffataadha. Si gaafadhee si dhaggeeffadha. Lubbuu fi foon Yesuus Maryam gargar baasee ajjeese mun ajjeefne. Isa si deebisuuf jedha. Jalqaba irraa wanta ati beeku sirra jiru jechaadha. Waa'ee gaafii kana gaafachuun duratti ilmi namaa maaliif dachee kana ajjeese mun ajjeesne deebi salpha ajjeese mun ajjeefne. Waan hin taane waan gaafanne sin gaafanne maaliif uumamee jedhee sin gaafanne. Maaliif uumamee maaliif deema? Kana beekuu qabda. Ati maaliif uumamte sirratti dura kana beekuu qabda. Hubattee kaayyoo ittiin uumamte osoo hin beekin namoota biraa kanaaf of ta'e faayidaan qabu jedhe. Ajjeese moo hin ajjeefne gaafii salphaadha taariku. Gaafii kana gaafachuun duratti bu'uuraaleen jira wantoota ati beekuu qabdu jechaadha. Isa gaafa beekte isa ajjeese moo hin ajjeefne Yesuus Kiristoos Maryamiin ajjeese moo hin ajjeefne.
foon ishee haadha lafatti ofii hafee ajjeese mana ajjeefne. hin ajjeesne lubbuu ishee gara ofiitti fudhate. Hallaqe. Awwaan foonii sin gaafani. Bakka An waa'ee foonii ana maasa'ee jira ajjeese mana ajjeefne. laale amantaa jechuun waa'ee lubbuuti malee waa'ee fooniitiin miti kan haasa'aa jirru amma dhimma amantaati. Amantaan kamiyyuu immoo waa'ee lubbuu haasa'a malee Ajjeese moo hin ajjeefne gaafii salphaadha kan si gaafadhe.